meeshaaleen kontirobaandii birrii miiliyoona 800 olitti tilmaamaman to'atamuu koomishiniin gumurukaa beeksise. Komishinichi ordoffii muddee 18 aga 25 bara 2016 taasiseen meeshaaleen kontirobaandii galii birrii miiliyoona 400 fi 4 olitti tilmaamamanii fi meeshaalee daldala alaa birrii miiliyoona 300 fi 98.9 itti tilmaamaman dameewwan gumurukaa garaagaraatti to'atamuu ibsee jira. Meeshaaleen to'ataman kunneenis uffannaa, meeshaalee elektirooniksii, buna, qorichoota, meeshaalee faayaa, jimaa baala sammuu namaa adoochu, qaamolee jijjiirraa konkolaattota, zayita nyaataa fi maallaqa biyyoota garaagaraa ta'uun ibsamu ragaan komishinicharraa argame ni mul'isa. Magaalaa Finfinneetti konkolaachiftoota imaltoota dhamaasaniiru jedhaman 823 birrii 5,500 fi 96 ol adabamanii jiru. Konkolaachiftoonni kunneen adabbii maallaqaatti dabalataan kanneen gorsaan darbaman jiraachuu hoogganaa itti aanaa biiroo geejjibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Daawit Zallaqaan FBC'f ibsanii jiru. Biirichi konkolaachiftoota imaltoota dhamaasan irratti tarkaanfii fudhatu cimsee kan itti fufu ta'uu hubachiisuudhaan dabalataan konkolaachiftoonni tajaajila geejjiba uummataa kennan 1,418 taarifaan ol waan kanfalchiisanii fi maallaqaan akka adabaman taasisuun heeramee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa Afrikaatti Kaazaablaankaa Moorokootti balallii tajaajila fe'iisaa 35ffaa jalqabuu beeksisee jira. Kana ilaalchisuudhaan hojii raawwachiisaan muummee garee daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfan Xaasaw akka jedhanitti tajaajilli haaraan Kaazaablaankaa Moorokootti jalqabame Afrikaa kaabaa zoonii Maagriitti tajaajila fe'iisaa idil addunyaa qaqqabuu kan of keessaa qabu boqonnaa haaraa kan banedha jedhan. Balalliin kun jalqabuunsaa bakka qaqqabiinsa fe'iinsa meeshaa Afrikaa 35tti yommuu guddisu haala wal fakkaatuun daandiin qilleensichaa damee tajaajila fe'iisaa meeshaatiin tajaajila amansiisaa fi si'ataa dhiyeessuudhaaf kutannoo qabu kan mirkaneessedha jedhanii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa baay'ina balallii fe'iisa meeshaatiin Afrikaarraa dursaa fi damee tajaajila fe'iisa meeshaalee qilleensa addunyaatiin qooda olaanaa bahaa waan jiruuf fe'iisa daldalaa fi shaqaxoota mijeessuudhaaf toora fe'iisa haaraa banuun tajaajila isaa addunyaa irratti babal'isuu akka itti fufu heeranii jiru. Balalliin fe'iisaa karaa Kaazaablaankiitti taasifamu xiyyaara fe'iisaa ammayyaa fi toonii 100 ol fe'uu danda'u Boeing 777 aga 200F jedhamuudhaan kan taasifamu ta'uusaa odeeffannoon daandii qilleensa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Itiyoo Telekoomii deeggarsa giddugala deeggarsa daa'imman Itoophiyaa dhukkuba honnee qabaniif taasifamu salphaa fi bu'a qabeessa taasisuudhaaf filannoowwan karaa deeggarsa ittiin walitti qabamu dijitaalaa qopheessuu beeksise. Itiyoo Telekoom filannoowwan kana ilaalchisuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kenneen Itiyoo Telekoomitti daayirektarri kutaa kominikeeshinii aadde Azab Mallase Itiyoo Telekoom teeknooloojiiwwan dijitaalaa ammayyaa Itoophiyaaf dhiyeessuun sochii guyyaa guyyaa lammiilee salphaa fi mijataa akka ta'u tattaaffii taasisaa jira. Akkasumas itti gaafatamummaa hawaasummaa isaa ba'uudhaaf tumsa isarraa barbaachisu kallattii adda addaan taasisaa jiraachuu himanii haaluma kanaan ammas sagantaa galii walitti qabu giddugala gargaarsa daa'immanii Itoophiyaa dhukkuba onnee qabaniif qopheessuu himanii jiru. Sagantaan kunis amajjii 1 bara 2016 irraa jalqabee ji'a tokkoof kan turu ta'uu isaa ibsuudhaan sagantaan kunis YouTube fi Facebook Itiyoo Telekoom subscribe fi follow gochuudhaan nama tokkotti birrii 30 gara giddugaleessaatti akka galu taasisuudha jedhanii jiru. Akkasumas odeeffannoowwan adda addaa Itiyoo Telekoom miidiyaa hawaasummaa irratti qooduu yoo deebisanii qoodan Itiyoo Telekoom ammoo nama tokkotti birrii 10 gara giddugaleessaatti galchaa jedhanii jiru. Giddugalichaa fi galii walitti qabuudhaaf yaadamee kan qophaa'e sarara bilbilaa bilisaa 6710 irratti barreeffama ergame irratti harka 10 dabaluun itti gaafatamummaa isaa kan ba'u ta'uu himanii jiru. Namoota 175 malaammaltummaan himataman irratti hidhaa cimaa hanga waggaa 19 irratti murtaa'uu ministeerri haqaa beeksise. Walakkaa bara baajataa kana keessatti galmeewwan 489 mana murtiitti falmiin irratti taasifamaa turan keessaa himatamtoota 175 galmeewwan irratti himataman balleessaa ta'uu isaanii mirkanaa'e murtii adabbii hidhaa hanga waggaa 19 irratti murtaa'uu ministeerri haqaa beeksisee jira. Kana keessaa waajjirri immigireeshinii fi tajaajila lammummaatti
Dhimmaatti dhimma tajaajila paaspoortii fi kanneen biroo wal qabate yakka malaammaltummaa raawwatame irratti hojii seeraa barbaachisu gaggeeffameen shakkamtoota 60 paaspoortii lammiilee Itoophiyaa qofa argachuu qaban lammiilee biyya alaatiif maallaqa hedduu aga birrii 300 gurguraa turan irratti himannaawwan 15 dhiyaachuun ibsamee jira. Qabeenya himatamtoonni yakka kanaan horatan irratti qorannoo bal'aan gaggeeffamaa akka jiruu fi qorannoon yakkaa hafee erga xumuramee booda murteen akka kennamu ministeerichi ibsee jira. Qormaata madaallii ga'umsaa fi amala hojjettoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee mudde 30 bara 2023 kennameen hojjettoota mootummaa qormaaticha fudhatan 15,151 keessaa kanneen 6,517 ta'an dhibbeentaa 43 qabxii darbiinsaa galmeessuu isaanii bulchiinsi magaalichaa beeksise. Hoogganaan biiroo Public Service magaalaa Finfinnee Xaasa'u Gabree PhD miidiyaaleedhaaf akka ibsanitti hooggantoota qormaaticha fudhatan 4,213 keessaa kanneen 1,422 ta'an dhibbeentaa 34 qabxii darbiinsaa argataniiru jedhan. Hojjettoota idilee 10,257 qormaaticha fudhachuu isaanii fi isaan keessaa ammoo 5,095 darbuu isaanii kan eeran Dr. Xaasa'uun hojjettoonni 681 qormaaticha fudhatanis seera qormaatichaa cabsuu isaaniitiin qormaanni isaanii fudhatama kan dhabe ta'uu isaa ibsanii jiru. Dursa hojjettoonni bulchiinsa magaalichaa 15,592 ta'an qormaaticha fudhachuun kan galmaa'an ta'us hojjettoonni 441 ta'an guyyaa qormaati kennamutti argamuu dhabuun isaanii heeramee jira. Jibuutiin waliigaltee akkaataa ulaa galaanaa argachuu dandeessu irratti Itoophiyaan Somaalilaand waliin taasiste hordofee muddamni dhalatee akka tasgabbaa'uuf gaafatte. Yeroo ammaa IGAD dursaa kan jirtu Jibuutiin mariin Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti gaggeeffame muddamni naannichatti dhalate akka tasgabbaa'uuf gaafachuu ishee maddi oduu Jibuutii Agent Djibouti De-Information yookaan ADI gabaasee jira. Jibuutiin birmadummaa bilisummaa tokkummaa fi kabaji daangaa biyyoota miseensota IGAD ta'anii akka eegamus cimsitee akka barbaaddu himtee kan jirtu yoo ta'u ibsi ministeera dhimma alaa amajjii 8 bara 2024 yommuu akka jedhutti Jibuutiin biyyoonni obbolaa ta'an kunneen lamaan karaa marii filachuudhaan muddamni dhalate akka tasgabbaa'uuf hojjechuu qabu. Ibsi Jibuutii kun wayita mufiin akkasii jiru kanatti gama tokkoofillee loogii gochuurraa of qusateera. Akkasumas Jibuutiin Itoophiyaa fi Soomaaliyaa waliin hariiroo gaarii qabdis jedhameera. Kan daawwachaa turtan